Hayyudureen ABO obbo Daawud Ibsaa fi dura ta'an Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa xalayyaa ifaa Pireezidaantii Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf barreessaniin marii taasisuuf beellanni akka qabame BBC'n dubbata. Xalayyaan ifatti barreeffame kuni chaappaa dhaabbattoota lamaanii kan qabu yoo ta'u, Sadaasa 18 bara 2025 barreeffamus irraa mul'ata. Waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa xalayicha qabatus ta'ee gaaffii dhiyaateef deebii kennuu hin beeksisne. Dura ta'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa dhimma maalii irratti mari'achuuf xalayyaa akka barreessan gaafanneerra jedha BBC'n. Profeesar Mararaan dhimma nageenya naannoo Oromiyaa irratti pireezidaanticha dubbachiisuu barbaadanii dhaabni isaan xalayyaa kana ABO waliin akka ifatti barreessan himaniiru. Uummanni keenya rakkoo keessa jira, iddoo baay'eetti dhumaati jira. Arsii, Harargee, Shawaa, Wallaggaa namni hin miidhamaa ni dararamaa. Rakkoodhuma kanarratti yoo nu dhaga'aniif dubbisuu barbaanne jedhanii. Kanaan dura dhimma nageenya Oromiyaa irratti dhaabotii kanneen lamaan yeroo garaagaraatti ibsa baasaa turanii. Rakkoon bal'ata malee gabaabbachaa waan hin deemneef teenyee ilaaluurraa ga'ee keenya ba'achuuf gaafanne jedhanii. Profeesar Mararaan yeroo dhiyootti waajjira pireezidaantii xalayyaan ABO waliin barreessanii gaafatan jiraachuu akka hin yaadne himanii turanii. Hariiroon pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin qabanis akka laaffate himaniiru. Quunnamtiin keenya akka hin taanetti erga citee waggaa 4 ta'a jedhanii. Marii pireezidaantii naannichaa waliin taasisuuf abdatan irratti maaltu nagaa booressee, maaltu nagaa fidaa, maaltu gara sirna diimokiraasiitti ceesisaa waan jedhu kaa'uun waan hin oolle jedhanii. Dhimmi mootummaa ce'umsaa marii gaafatan kana irratti ka'uu danda'u irrattis Profeesarichi deebii kennaniiru jedhu. Waa'ee mootummaa ce'umsaa mariin hin taanes hin ta'us jechuun rakkisaadha jechuun dhimma nageenya Oromiyaan alatti ajandaan addatti qabatan akka hin jirres himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa wajjin mari'achuuf gaaffii kan dhiyeessan uummati waan isaan gaafataniif akka ta'es himaniiru. Maaf teessanii ilaaltuu badaa jirraa, manca'aa jirraa, qe'een keenya jeeqamaa jirraa, baanee galuu hin dandeenye, nagaa dhabnee ni saamamnaa, namni ni du'aa kan jedhutu baay'eedha jechuun mormii bal'aa uummatarraa isaan qaqqabus himaniiru. Marii kanaan mootummaa naannoo Oromiyaa walii galtee siyaasaarra ga'uu akka danda'an abdatu yoo ta'eef BBC'n gaafateera. Nuti karaa keenya waan saba keenya baraaruu danda'u, saba keenyaaf nagaa fiduu waan danda'u, siyaasa biyya kanaaf uummata keenyaaf fooyyessuu danda'u fiduuf humna keenyaan ni yaalla jedhanii. Mootummaan rakkoo biyyattii waggaa 170 haga 150 ture akka ta'utti hiikuuf fedhii qabaachaa hin turre jedhus komatu. Fedhiin qabumoo jettee hamma siyaasa keessa jirtutti dhiisuu hin dandeessu, gara fuulduraattis hin jijjiiramu jettee qotiyyoo keessa galuurraa dantaaf nagaa saba keenyaa waan eegsisuu arganne ni fudhanna, yoo ta'uu baate qabsoo keenya itti fufna jechuun dhimma sabaa bakka buune jedhanii falmisiisuu ibsaniiru. Filannoo marsaa darbee irratti sababa dirreen siyaasaa dhiphateef otoo hin hirmaatin akka hafan himuun hirmaachuu dhabuu isaaniif gaabbii akka hin qabnes ibsaniiru. Warri kanaan dura paartileen mormituu filannoo irratti hirmaatee jijjiirama siyaasaa fidee karaa nagaa deemee mootoo jiraatee ni gaabbina ture, garuu wanti ta'aa jiru murtoon keenya akka sirrii ta'edha kan agarsiisu jedhanii. Inuma rakkoon ammaate malee waan jijjiire hin qabu jedhanii. ABO fi KFO'n filannoo bara 2018 irratti akka hirmaatan ibsuun haaldureewwan guutamuu qaban jedhan garuu dhiyeessaniiru. Dhaabota lamaan kan dabalatee paartileen mormitootaa kan filannoo biyyaalessa Itoophiyaa bara 2018 adeemsifamu bilisaaf akka qabeessa akka ta'u fooyya'insa taasifamuu qabu irratti ibsa waloo jalqabaa ji'a Sadaasaa kanarratti kennanii ture. Marii siyaasaa hunda galeessaa dhaabbachuu, walitti bu'insaaf wabii nageenyaa, walabummaa caasaalee mootummaa mirkaneessuu kanneen jedhan ulaagaalee akka guutaman paartileen mormituu kunneen gaafataman 7 keessaati. ABO fi KFO'n kanaan dura mariif afeerraa ministeerri muummee Abiy Ahmed dhiyeessaniif fudhachaa hin turre, amma pireezidaantii naannoo Oromiyaa wajjin maaliif mari'achuu akka barbaadan BBC'n gaafateera. Walga'iin ministeerri muummichaa waamu walga'ii rakkoo siyaasaa itti kan osoo hin taane waan baay'ee bira darbamee itti didamee darbama malee rakkoon tokko 2-3 jedhamee hiikamu hin jiru. Kanaaf deemnes bu'aa buusnu hin jiru jenneetti hirmaachaa hin turre jechuun ibsaniiru. Gama biraan ammoo Profeesar Mararaan qaama sabaaf furmaata fidu hunda wajjin mari'achuuf qophii akka ta'an himuun garuu nuun kallattiin kan nu ilaallatu rakkoo bal'aa Oromiyaa maal goona kan jedhu waan ta'eef achii jalqabna jedhanii. Mariin kuni yoo ta'ama ta'e waliin buna dhuganii gargar bahu ta'uu hin qabu, dhimma gudunfaa tokko irratti ta'uu qaba.
eenyurraa maaltu eegama kan jedhu dubbatamuu qaba jechuun ibsanii mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii isaaniif deebii yoo hin kennine qabsoo akka itti fufan dubbataniiru. Humna waraanaa biyyoota Afrikaa gurguddoo 10 dhaalchisee kan bara 2025 baaseen Misiriin sadarkaa tokkoffaarra jiraachuun ishee beekame. Kunis humna lafoo guddaa qabaachuu, hidhannoo meeshaa waraanaa ammayyaa qaaxanaa isaanii keessatti humna galaanarraa fi qilleensarraa jabaa qabaachuun kan madaalamanidha. Misiriin humna waraanaa jabaa, taankii fi konkolaattota yeroo waraanaaf oolanii fi helikoophiteroota waraanaa hedduu qabaachuun dursiti jedha gabaasni. Misiriin loltoota idilee 440 olii fi humna eeggataa baay'ee fi humnoota leenjii loltummaa gahaa qaban biroos ni qabdi. Gabaasni kun baajeta humna waraanaa Misirii waggaa tokkotti $5.88 miliyoona akka ta'e ibse. Humni waraana Aljeeriyaa loltoota idileef eeggataa meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatee fi waraana lafoo irratti meeshaalee ammayyaan gaggeeffamuu kan hidhatedha jedhu. Humni qilleensa isaanii jabaa yoo ta'u, humna waraana Aljeeriyaa yeroo hunda daangaa tiksuuf akka qophaa'ettidha jedha gabaasni BBC'n odeessu. Humna Meeditiraaniyaatti dacha'uun humni waraana Aljeeriyaa jabaatee ijaarameera jedha gabaasni kun. Humna waraana galaanarraa fi qilleensarraa yoo utubamu humna jabaa qabu jedhama. Gabaasa Global Power baaseen baajenni humna waraana Aljeeriyaa waggaatti $25 miliyoona ta'a jedhee bara 2023 $23 miliyoona ture. Baajenni isaanii kan Misiriin dachaa 5 akka caalus ni dubbatama. Naajeeriyaanis humna waraana ishee kan ilaaltu baay'ina loltuu qabduun humna waraana qilleensarraa humna waraana farra shororkeessaa biyya keessatti ijaartee yoo ilaalamu waliigalaan humna guddaa sadaffaa Afrikaa keessatti jedhee gabaasichi. Lakkoofsi humna waraana isaanii 230,030 yoo ta'u, humna addaa biyyattii keessatti hidhattoota lolaas qofaatti qabdi. Baajenni waraana Naajeeriyaa waggaatti $3.16 miliyoona ta'ee jedhama. Afrikaa kibbaa yoo ilaallu immoo humni waraana Afrikaa kibbaa ogummaa guddaa qabaachuun beekamu jedhu. Humna ittisa ammayyaa jabaa, humna waraana madaalawaa lafarraa, qilleensarraa fi galaanarraa qabu jedhama. Biyyattiin xiyyaarota waraana ammayyaa kan qabdu yoo ta'u, opereeshinii galaanarraa milkaa'aa gaggeessuu danda'u. Humni waraana isaanii waraana idilee fi nagaa kabachiisuuf leenjii gahaa kan qabanidha jedhu. Lakkoofsi loltoota isaanii qabanii dorgomtoota isaanii gadiidha. Garuu gabaasii fi meeshaalee waraana ammayyaa hidhachuun olaanoodha jedhu. Baajenni waggaatti waraanaaf ramadan hedduu hin beekamu. Garuu kan bara kanaa gara $3 miliyoona ta'a jedhamee tilmaamama. Humna waraanaa Itoophiyaa fi kanneen kana fakkaatanii kutaa itti aanutti qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Ammasitti fuula YouTube chaanaalii keenya subscribe, comment, share, like gochuudhaan nu bira dhaabbadhaan dhaamsa keenya dhumaatii yeroo gaarii qabaadhaa.